አባቴ ሀቢቢ ድምፅህን ደከመ አይቼ አላውቅም ልክ እንደዚህ ታም sana bakkeenya dirqama waadaasan yani guutuun qaban jedhee wallahi isa yoo taareetti dallanee shaangullitii wifi itti erge maalif na erguu didde jedheeni sinii galee nama birrii baay'ee reewwatee maqaan maal isa qabatee walii galoo liibirra taa'ee kinoo akkaatti maammee jala jiraan jirti jedhee bar sagalee osoo banee bareedduudha bari isaa haasofne kan inni olii gadoof akkaawuntii qofa bas ما هم بني سجلي شرط تاسو مثال ما لي هم بني ما بني ما لا ما مني بر بابا كني اللي كبر بعد ما لا سبب بر إني أبصر ما كنت أستاذ بري إسانيت تاسا نمرين دكو كرانا نياتي سيف جالا لسيتي جت روزا إيدي نياتي تربان تكوكو توميوا كرالة وقالا لا في دبادة Ustaz sagalee keessanii maayikii bar ozozuun sagalee san keessa maamee sin jaaladha jedhee odoo jechaan sin jaaladha jedhee barreessee okee dhugaadha bara malli keenyatti jijjiirradhee irraa sokkeera bara okee shiroo isaa wajjin nu jaaralaan ni kaabulanii osoo niitidhaa ta'ee maameen narraa waan jaalala itti tokko wayii jechuudha. Mallattoo jaalalaa waan qabu barreeffamaan isaa gulii barreessuu keessa. Akkamitti argate miseeja kennaa kan akkamitti arge inni iyyuu qo'e kaati barreessiteef ka kennaa biraa akkamitti arge an barra. Isin kun amma gurra faasirri meetti kennite beekuun kun asirreessite. Dubbiin achitti walitti jige. Naan galle nama amana wallahi ani sharri namatti yaaduu fi kiyyaaf waa sharri yaanne namas akkasumas yaa wallahi namni waan akkasitti nama saamus yaa naaqisa ijoollee wallahi yeroo tokko haqeen andeemaan alhamdulillah garuu haqee yoomillee nama milkeessa sinii galee kijiba malee kijirri karaa hin qabu karaa hin baan. Dubbaddu falmata qoy ustaazini dubbatanii akaanuuti wanti dubbatan jirtu kalee leen hin dhagamu jennaan bahee deebuudha bahee viidiyoo dambaa alhamdulillahi rabbil alamin assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam akka hawaasa isin jira dhaamsidhaamulleen jira wanni isin jedhulleen jira dhimma guddaa sadarkaa miidiyaatti gabbaanillee miti silaa زبنا كان مال توكل فارو أن بيكو مال الركعة رونم نوابي كجنولة نمن سلاوية كبجنولة وانت سلا كسل باتس والغافتني ولي في تودندان غباني ميديا رت دبجون كن مالك كتينا دبي ويا لما درامو ويا لما درا نتي متكنان نتي متجنان كاليس لايبير رجراني مو دينغت لايبير رجرا غلغلو مسن سيني برسي في لاكوبس سالين كابو سلام غافدت لاكوبس كان كينا يرغين بربادا جنا لاكوبس كو چفمه جران انجري بنا تبجت تجرا انو جيمي تبجت جرا تري ميبي دوغا تودندا يوكا امو يادا نبيكي تودندا جديتما تدسه بودا سجله كنا نلله باتة دبتة توي كعدي فما توري اللي أرجع كإني تأمل الدقيق أما أن جواب سنتما يروتو كوتو شيطاني تولتو كان الرادو بتركيسيو نما دنبه أفوت تجنا مريبا يولين تنستون سدينو يجولين سدينو يجولين كانجارا يجولين سرنيا قبض حقيقة محمد إجادات اللالان أورمو بندم الرابل ساجد جالنا محمد الجزيرة نميري نسك سما جالنا نمني أن بفعدات الله لنجو كنا السلا بعد الله عز وجل نمالي نما بران قبض واني كنا رانا مبوجسا جولي برنا شهادات بيتي نبرنا ما وقا كان كيسا نما دبلا ما بسديت تمام
akka ammoo toora tiktookiititti namoota dhaqqabee barreesse keessaa nama 1,400 bu'ee gaheera. Waggaa tokko keessa namni shaadaa deebi'e. Namoota kana hunda keessaa namni gama haadhaatiinis gama abbaatiinis firuma kamiinuu islaama hin qabne daamatti tan. Nam tokko odoo isin maanuu balleessitee isin islaama bira baddalamuu hin qabdu osoo akkuma feete balleessite. Maaf jennaan hin qabdu kaa namni biraa kan itti gannu hin jiru kaa. Qaxxaachuu qabna malee ofii qabne sossobachuu qabna malee. Haqiiqaa nama boochisa. Diinii islaamaatiif namni haadha gatee, abbaa gatee, obboleessa gatee, jiruu gatee biyya itti galtu hin qabdu, qe'ee itti galtu hin qabdu daamattiitu. Asirra dhuftee maammee ziizoo sumee ebaluu jettee mataa ofii kana bara asitti enu jettee gaara galti malee maatii isii keessaa namni itti bilbilu jiru. Wallaahi abbaan isii itti bilbilu. Abshiraa ustaaz abshiraa. Isa wakkoo dabarkun. Waggaa tokko Komantii ga'e jalatti bu'inaa bulee abbaan isii waggaa tokko ga'e itti bilbiluu dhiisee mucayyoo ta'an aziizoo waan garaa nama nyaatu ilmaan qabna nu martu. Wallaahi dheengadda irratti himtee boo'ee taa'ee boo'aa bule. Ana haganaa daagatee jira ijoollee tare taan haga sanuun naanna'aa sumayyaan naanna'aa haga taate ijoollee taate. Tawaana dhidhiyaattuun naanna'aa isin ammoo noormaalii guddaallee namatti illee dhiyaattu namallee hin gattu. Bakka akkuma jirtu kanatti jirti. Odoo balleessaallee qabaattee ijoollee tana irra laaluu miti. Maamad akka abbaallee obboleessallee ta'aafi jedhee yaada. Numeeriin illee akkasitti galatoonfataa ture. Namni nurra ittaanee mucayyoo tana ofii qabee faatihaa barsiisee attayyaata barsiisee nama mara caalaa ofii qabee isaa rabbi isaa haa deebu. Ammoo namni rasuulli alayhi salaatu salaam gaaf kaani maal jedhaniin sahabticha dogongoree risaalaa barreesse kaani innahu man shahida badran jedhaniimi alii mormarraa kutaanaa hayyamaa jennaan. إنه من شهد بدرا إني قاف بدري ورانا دفيرا إيسانا يلا تجنا جاء الرسول أما نبيرين إلا إن شاء الله إن بسنا وأنت ونسر السنا أتلي ما مين عاريني أتسم بفيسبوك دي سيتي أما أنت كان كخجالة تربي بيشد إفتبرا دي بتيتا ديبو باتو أمو فيسبوكي وإننا هجسي سلي أولي تربيتو كيسة تيهو جنانو kanaan mataan kan keessin jeeqamin sa'aatii kanarraa qabdeeti kennaan dhaabii waan feesbuukii sanii mataan kee keessa ani ibsiisoon haga taaneen maammeen illee haa ta'u ani ibsiisoon haga taaneen numeeriin dubbisnaa hin qabna keessaan asumarra finnee jalallee oyifiillee olii goosifnaa isinillee oyifii olii isin goosifna numeeri yoo itti tole adeebisu eenyu kan kee yoo itti toluu baate nama 50 miti 500 sii guuchisiisan alhamdulillahi rabbil alamin إسلام أمتي كريستان اللي وليجر نمامتي ودوكا ذات قدرتي أسر جروتاتي هواننا وليجر الحمد لله رب العالمين أنساني ميتيا بقى وان كان ميتيا كنا لمدة بتنبتني ما ميات اسميرا كيسابي يو إني دوغم غوريلي ما نان دوغم غورو دا أستاذة كيا ولا لا دوغم دا بيكا أبسا جدا تنان كيا FBC deebisaaf jedhe FBC deebifnaaf Oromoo United illee deebifnaan Zizo Nadifama kenna koo naaf obsi Habibti Isbir Habibti si ammas Habibti si waan biraatti fudhaa deeman Habibtiin jedhaa jira waan biraatti jedhaa si ammas keessaa deemataati ummata rukutama yoo waa hojjetan jalalaalina والله باري شجار كينيا والله اسمه والله باي تو كميديا كنا باري أنا في متي أقوله وانو مكين جسان كاني بيجوا ربيته أنغندن تون والله لو متيرو مكين يرنا غورسا وين تكاب سيني كده سأوفي كودي ركعتهم دانا وانتنا ركعتي ترو سيني كده ميديا كنا فنامني ميديا رتركاتو نمت فجر ما ميديا بيتنا الحمد لله وان تو كورا ترو مرتسا دكتوري تو كوات دجا چورا دكه کامپاس ہوئی دی گریجویٹ گورے سرٹیفکیٹ ڈاکٹریٹ دی پورا چوفی انی تو کومو ڈپلوما مانو او سونا ما یالو وگادی رامو تنو کا بيوتا izahar ڈاکٹریٹ دی انجل چورا بیتے پی ایچ ڈی پورا دے رکھے دے سے سنکرا اسا مو تنو کا بوسانا تو دور سا پورا کما کما مالی فی
oguma san jabeessee yaalee jira hedduu irratti tireeningii godhee muuxannoo jireenya isaa keessatti fudhatee jira sinii galee miidiyaa kanarra tureen jiraan maaltu akkana qaanfachiisu maaltu akka maqaana balleessu maaltu akkanarraa hin bareenne jabeesseen of eeggadha sinii galee namaa jedhee osoo hin taane ofii kiyyaa jedhee jechuudha sinii galee osoo dhuma ta'eera ta'eeti mucaa kana ammoo hinumaayyuu janajjaneerayyuu haa jedhu janajjanee waa'ee jaalalaa kana waliin dubbadhee maal ta'e ayi osoo waa'ee jaalalaa waliin dubbattin hin fuudhamu moo dhaabatatti akkasitti gogee hafa moo immaayyee kiyyatu dhalanaa janajjantee kaatee bultiidhaaf siidhaati buddunaan jedhi waan hin fakkaanneedha kuni waan haara heeruuti kun martuu bilbila isaa osoo hin dooksisee godhanii isaaf rabbii qofatu beeka jechuudha sinii galaa jira yaadaraa keenya rabbuu iccitii keenya meeqa nu dhoksitee jira nuti maaliif waliin satarre ilmi namaa kun maaliif waan nurraa bareedu hin bareenne ol fuunee gaffiinna sinii galaa jira miti numeerii jechuudhaan akkuma ijoollee tiktookii irratti arguu tokko argee dhiisee bira darbuu malee karralatti biraatiin wanti wal geejju tokko hin jiru. Kennaa akkuma kana kunoo tiktookii irratti waliin kofalla malee wallaahi summa wallaahi wanti karaa keessaa illee waliin dubbatu. Inumaayyuu hin jiru jechuun hin danda'ama sinii gale. Furjaa shan dhimma tokko waliin hin dubbannu sinii galee tiktookii irratti namuu yeroo dhufee jedhe waliin kolfa waliin oolee kun akka waan dhuguma keessaanis akkasitti waliin dubbatu sinii galaa jira miti. Maaliif garsii kee irratti dhuftee argamti sammuu keessa kaa'ate namni wal mufachuu danda'a wal jaallatee fakkeenyaaf ziizoon nama jaallatu wajjin walitti mufannoo qabaachuu danda'a yookaan kaleessa waan tokko waliin dubbatanii akka yaada jijjiiratuu danda'a suni qabiyyee ilma namaati bultii waliin ijaarratee adalmaan shan ja'a ta'ee kee qaba bira dhiisee gargar ba'uu hin danda'u ilmi namaa kaleessa waan waliin dubbatan isaantu beeka muciyoo yoo amma lammatti jijjiirattee jette an sababa ta'uu hin qabu ani eelee abaarsaati moo kan namni gaafa rakkoo fuudhee ol darbu ta'uu hin qabu kuni. Sinii galee riyaalitiin dhugaan jirtu immoo kan koo kan rabbis anis isinillee kan dubbii kana jalqaba gaafa sana akka qoosaatti dubbatanii jettan. Wanti takka akka hawaasaati ka hawaasaa ibsu ila Abdulaziz kiyya mana kiyya turree mana kiyyarra sagantaa ho'iirra turree amma ammoo waliin taphadhaa yoo inni na bira dhufuun lakkafallee waliin taphadhallee. Yoo kaa lafa ciisa garaa yoo kaa bakka ho'i dhaqaa ta'e dhaqee bakka bushooftuu ho'iirra guddisee taa'e. Gurbaa barcuma qabdu jee hin qabu naan jedhe kana si erguu jireenyi guddiseeti. Hagamiin bitama Itoophiyaa jennaan kaayiroo se'atta immoo barwittiidha asin naan jedhe. Ijoollee mee namni ufnaa qabdanii fi namni asirra jirtan kunni. Hin calliftanii kennaa jedhee mucayyoo illee jirti mucaan tokko illee jira jennaaniin uf qabne jetti mucayyoo takka illee isiin illee gurbaan tokko illee uf qabne naan jedhan. Gaafa birrii argattan naa ergaa fi atammoo gatii gaafadhu jee hagasuma jennee addaan baane kana kun na biratti dubbatame anas dubbate waan kennaan ergitee fi kennaan ufiyyuu ji'a torba guutuu dalagaa hiittee miskiina deengadda dalagaa argate. Wallaahi isaa galillee akkasuma jedhe barreeffama sana deebisu yoo jecha kana jechuun baadde jedhan kennaadhaan. Ofii keetiifuu dalagaa hin qabdu mana taa'aa turte yeroo amantaan san fudhattu dhiisee waa tokko yeroo san yaadu walbutte mar'iisedhaan. Nama nyaatu asirratti waa maran haasofnu waan achi dura dalagatatteettu isiin an islaama ta'aa yaadden jirtu waa wayitiif achi erginaan isiin islaamaa taate dhagaaniiti hin beennuun hin beettu jedhanii irraa gara biraa qajeelchan. Ammoo isan waan san asirratti himuu hin danda'ama. Mucayyoon takka illee akkanuma jaalatu. Birrii kuma dhibba jahaa nagaumaan bakka kaatteettu samoonuma islaama ta'uuf taasisan miliyoona tokko kuma dhibba jahaa ta'e. Awustiraaliyaa jirti mijattiin. Achi ergiti. Birrii tana achi qaba jettee yoo biyya dhatte maali? Birrii atta godhe kamaali birriin? Si'uun beenu. Wallaahi ganaa finfinnee dhaabattee birrii asii erginee fi Awustiraaliyaa deebite mucayyoon. Waan akkanaatitu jira. Kana amma waan kanaan kaasinaati. Ana hawaasaa wanni waan tana ibsuu barbaadeef barii Amaammadiitiif barii mucayyoo tanaatiif haga dubbii kutanarraa yoo jette waan hin tollee fi wanna sanuma mataa sanillee deebisuu ni danda'ama. Ana ammoo ijoolleen dur ijoollee jaaladhu. Nimeeri illee wallahi mucaana kabajuudhaan illee jaaladhu. Maammad illee namaan jaaladhu. Kennaan silaa mucayyootiiyya nama biraan qabdu nu malee. Wannan ijoollee tana abba jedhuuf maali? Abbummaa keetii miti wanni isin maraanuu abba jedhuuf. Isinirra beekeetii miti ka abba naan jiraattanillee. Haga ta'een silaa gaaddisa isinii ta'uu barbaade. Kanaaf matama isaa kana wanna Ustaaz Raayyaa gisee gubateetiin jedhe
akkamitti akka deebifne meeshii Hamzaa Jaabir gaafadha. Akkaataa itti deemuun hin jiru. Garuu san birallee ga'uufillee hin deemu. Isuma dubbannee deebisi jennaa inni nuun deebisa. Nu ol ta'allee jedheellee yaada. Waan biraa waan jidduu isaa waan nu keessa Ana isaanitti kan asxaamati wallahi akkaawuntii miti bar ani sinitti simadde osoo miidiyaatti baheen dubbatin suma yeroo 3-4 laxxela sinii galee si jalqab maammeen osoo jecha jaalalaanaan dubbate achirratti argee viidiyoo san yookaan immoo sagalee san yookaan barreeffama san maxxasee bareedduudha barbaabaki mucaan jecha takkarra jecha jaalalaanaan hin jedhe jechuma kabajaa akkam kennaa nagaadhaa malee waa'ee akkaawuntii kana wallahi taaree jechuudha ati qoy dubbiin dhageessu maaliif naan ergitu ani waadaa ustaaza irratti gale guutuun qaban jedhee wallahi dirqamaan isaa didee jechuudha bar osoo sagalee san dhaggeeffatu osoo barreeffama isaanii osoo dhuma si kaasseellee naman naqaaseeraa situ jedha malee lakki abboona tuqaaffateera isa jedha malee Mahammad Zambiin qabu bar Mahammad Bantaffamuu qabu. Osoon kenna qaanfa ilaalis kenna osoon hundeessa gurguddaa kana baadhee fidee manaan sigaree jechuudha osoo sitti ergee maal ta'ee jedhe maalitti hin beekani. Mahammad ati tara gaagga'ii ati illee tara gaagga'ii sa'aatii kanarraa qabdee hin haarin illee haarii gakkee hawaasni akka arguun barbaadu waan namaa mana biraatti akka haasoftuun barbaadu cufi manallee du'aayii godhaa jazakumullah kheer Abdulaziz kiyya kana fitte galatoomii ulfaan. Ustaaza keenya sin sulfaadha ani amma saaran jechuudha wanti naaf hubachuu qabdan ustaaza kiyya ani ajandaa nama jaallatu miti ajandaa uumee akka namni baay'een na daawwatu yookaan akkas olii gadi waa'ee kiyya dubbatu nama akkasii kana samma inni duraan sababa barbaadu